qajeeltu qabaniif qophoonee jirra jechaa jiran. Itoophiyaan yeroo jalqabaaf humna raayyaa gomsa olaanaa qabu kan lola hambisuu fi xumuruu horattee jirtiin dubbii ministeerri muummee Abiyyi Ahmad eebba kumaandoo fi humna addaa qilleensaa giddugala leenjii bilaattee irratti guyyaa har'aan tana dubbatanidha. Erga Fannoo fi Abiyyi walitti garagalanii Fannoon galaafatame magaalota naannoo Amaaraa keessa bosonatti baqatee humni yaaddoo masaraa mootummaa ammallee hafee jira kan jedhan Abiyyi Ahmad erga Fannoo baqachiisanii humni isaa maqaa hin dhahin humna Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo WBO ta'uun isaa ifatti beekamaadha. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo olaanaan Jaalmarroon waggaa kana qofa keessa lixaa jiddugaleessa kibbaa fi kaabaa hamma baatti humna waraanaa haaraa kumoota kurnaan lakkaaman eebbisuun lola guddaa guutuu biyyattiitiif qopheessaa jiraachuun isaanii kan barame. Abiyyi Ahmadis humna waraana bilisummaa Oromoo kana dura dhaabbatuu fi akka biyyaatti humna raayyaa ittisa biyyattii ga'umsa qabuu fi lola xumura itti godhu Itoophiyaan amma kun horattee jirti jechuudhaan lolaaf qophaa'u isaanii fi lola biyyattii keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jiru yeroon xumura itti godhanis amma jedhan. Ajajaan raayyaa ittisa biyya Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akkuma Abiyyi Ahmaditti yoo dubbatan lolli hamaan eegallii malee xumura dhabee kan waraanni bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humni mootummaa Oromiyaatti gaggeessaa jiran malee lola Yukureenii fi Raashiyaa malees hin jiru. Kan TPLF waliin waggaa lama oliif gaggeeffamaa tures xumura argatee jira. Kana malees ammoo kan milishaa finxaaleeyyii Amaaraa Fannoo waliin jalqabames osoo torbee hin deemin xumuras godhatee jira. Kan Abiyyii fi Marroon gaggeessaa jiran kunis mariin xumura argachuu qaban waamicha mootummoota addunyaatii fi ayyoota Oromootis tahee jira. Lolli humnoota mootummaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatii akkuma itti fufetti jira. Keessattuu ammoo dhiheenya kana meeshaa gurguddoodhaan guutuu Oromiyaa keessatti lolli ulfaataan gaggeeffamaa jiraachuun kan himamaa jiru. Humnoonni mootummaa danuunis ammoo waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan rukutamanii hedduun isaanii WBOdhaan booji'amaa jiraachuu WBOnis kan beeksise. Humna kana ammoo cabsee guutumatti barbadeessuudhaafis mootummaan dhaadate erga marii araaraa Taanzaaniyaa booddes lola akka haaraatti kan jalqabe humna kana agaammaatti kan hin cabsin dhaadachuu malee lolli ammaatee jabaatee humnoota lamaan gidduutti akkuma itti fufetti jira. Marii araaraa Taanzaaniyaatti gaggeeffame booddee mootummichi waraana kana guutumatti cabsee balleessuudhaaf ammoo qotatee kee lolattis kan gale. Lolli mootummaan Abiyyi Ahmad akka haaraatti waraana bilisummaa Oromoo WBO cabsuudhaaf labsan san ammoo abjuu nagaa fi akkasuma kan abdii ummata Itoophiyaa fi Oromoodhaa kan dukkaneessu oggaa ta'u lolichi ammoo daran kuutuu ammaatee itti fufee jira. WBOnis ammoo gama isaatiin humnoota mootummaadhaa ofirraa qolachaa jiraachuu kan beeksise mootummaan humna isaa bobbaasuu malee lola yeroo ammaan tanaa Oromiyaa keessatti adeemsisaa jiru gubbatti agaammaatti waan jedhes hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola yeroo garagaraatti gaggeessuun ammoo injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuus beeksisee jira. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo magaalaa Kamiseetti namoota waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu fi miseensota ta'uudhaan shakkaman 330 waggaa lamaa oliif mana hidhaa Kamisee keessatti murtii malee hidhamanii akka argaman VOA'n jiraataa waabeeffachuudhaan gabaasee jira. Jiraataa godina addaa saba Oromoo kan ta'an Ahmad Umar yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture wal qabatee obboleewwan isaanii lama to'annoo jala oolfamanii dhimmi isaanii ammoo mana murtiitti erga dhiyaatee booda bilisaan akka gadhiifaman ajajamus poolisiin godinichaa isaan gadhiisuudhaaf eeyyamamoo waan hin taaneef ammallee mana hidhaa keessatti akka argaman himanii jiru. Hidhamtoota waggootaaf murtii malee hidhatti argaman keessa inni tokko wallisaa sirba walloo wallisuun beekamu Sa'ad Awwal Hoggaatu ammoo Sa'ad Awwal yeroo 40 ol mana murtiitti dhiyaate himatarratti dhiyaate erga ragaa qabatamaan ammoo kufaa taasise haga ammaatti mana hidhaa keessatti argama jechuudhaan maatiin isaa fi jiraattoonni himanii jiru.
jiru. Yeroo ammaa kan mana hidhaa Kamisee keessatti hidhamtoonni 760 kan argaman yoo ta'u isaan keessaa immoo kanneen 330 ta'an deeggartootumaa fi miseensuma waraana bilisummaa Oromoon shakkamanii kan hidhaman ta'u jiraattonni VOA'n dubbise himanii jiru. Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaatti waajjirri damee naannoo Amaaraa dhimma kanarratti ammaaf deebii laachuudhaaf haala mijataarras akka hin jirre ibsuudhaan fuulduratti ammoo dhimmicha hordofee deebii akka laatus ammoo ibsee jira. Uummanni Oromoodha bakkuma marattu ammoo maqaa deeggartootaa fi akkasuma miseensota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun kumoota kurnatti kan lakkaa'aman Oromiyaa manneen hidhaa adda addaa keessatti akka argamanis keessa beektoonni himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti waraana mootummaa du'aa fi madoon adabee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo gandootaa fi magaalaa Muggii Guddittii keessatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen humna diinaa kan jedhuun raayyaa ittisa biyyattiidha du'aa fi madoodhaan adabee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola har'aan tana taasiseen tarkaanfii jabduu fudhateen humna mootummaarraa 180 ol daaraa botora taasisee jira. Humni waraana mootummaa tarkaanfii aanaa Anfilloo keessatti irratti fudhatamaa jiru rifaatu hamtuu keessa seenuudhaan humna dabalataa fe'aa jiraachuun isaanii ammoo yeroo himamaa jirutti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n daandii guddicha magaalaa Muggii geessuu hidhanii jiraachuun himamee jira. Torbee kana keessas waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii jabduu godina Qeellam Wallaggaa keessatti kan fudhate yoo ta'u gaafa wixataa fi ammoo kibxataa aanaa Sayyoo magaalattii fi naannoo isheetti ammoo lola hammaata gaggeesseen humna waraana mootummaarraa 200 ol barbadeessuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun jiddu galeessa dabalatee akkasuma kibba Oromiyaa naannoo magaalaa Mooyyaaleetii fi Gujii Lixaattis ammoo tarkaanfii fudhate injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu kan beeksise akkasuma lixa Oromiyaattis tarkaanfii jajjabduu ofirraa qolachuu humnoota mootummaa irratti fudhachaa turee fi ammoo kan deebisee haleeluutiin humnoota mootummaa biyyaa maddanuu isaanii barbadeesse lafoota hedduu keessaa baasee hidhannoowwan gurguddoos irraa booji'ee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Yeroo humnoota mootummaatii fi naannoo sadaffaa naannoo Amaaraa keessattis lolli guddaan gaggeeffamaa jiru kanatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'nis humnoota mootummaadha jiddu galeessa biyyattii naannoo Oromiyaa guddicha biyyattii keessatti kokkee qabaa jiraachuu kan beeksise lola guddaa walitti dhaabuudhaan torbee kana qofa keessa gaggeesseen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad 3,000 olis hojiin ala godhee jiraachuu ajajaan WBO zoonii jiddu galeessaatis beeksisanii jiru. Waraanni Oromiyaa WBO'n ammoo tarkaanfii fudhachaa jiru kanaan diina qolee raasaa akka jiruu fi mootummichas muddamsiisaa jiraachuu ajajoonni WBO zoonii giddu galeessaa kan beeksisan. Humni waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa tarkaanfii jabduu fudhateen deebisaa hamtuu humna mootummaa Abiyyi Ahmadiif laatee jiraachuu ammoo kan beeksisan. Humni mootummaa Abiyyi Ahmad jiddu galeessatti waraana bilisummaa Oromoodha tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf sochii jajjabduu godhaa kan turan ammoo torbee darbe guutumattuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddu galeessaa tarkaanfii dursee fudhateen humnoota mootummaadha daandiilee gubbatti barbadeessuudhaan injifannoo gonfatee lola isaanii fashaleessee jiraachuus beeksisee jira. Mootummoonni biyyoota Austraaliyaa, Jaappaan, Niwuziilaandii, Yuunaayitid Kingidoomii fi Ameerikaan ibsa waloo baasaniin rakkoo nageenyaa tibbana naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti mudachuun du'a lammiilee nagaa qaqqabsiisee akka isaan yaaddeessu ibsanii jiru. Ibsa isaanii keessatti WBO fi mootummaa dabalatee qaamoleen hundinuu lammiilee nagaa akka eegan, mirga namummaa akka kabajan akkasumas dhimmoota walxaxootaan karaa nagaan furuudhaaf waliin akka hojjetan dhaamuun hawaasni addunyaa lammiilee Itoophiyaa hundaaf tasgabbii waaraa buusuudhaaf deeggarsa taasisuu kan itti fufu ta'uu mirkaneessanii jiru.